Sumayyaan waan masaanuu taateef akkas gammadde isin warri koomantaroota kame kaatan keessan Sayidoon akkasitti ayyuu dhukkee irraa kaasuu isaa akka isin gammachiise kun basalaamino Sumayyaan dhugaa isheeti kaa maaliif ishee arrabsin amma jaartitii arrabsite jennaan akkasitti dhukkee irraa kaase Sayidoon. Namoonni ayyuu bagan maaltu Sayidoon jedhu nagarre walaa koomantii walaa warra viidiyoo hojjetu basalaamino kun. Sumayyaanis ishee haa ta'u haa gammaddu ishee isin nagumaami. Innaa yoo yaashamaa akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa ka'uudha galata waaqayyoo nagaa nana bira jiru sun bira shakka jiru shakkiin qabu. Sumayyaani gammachuu isaanii akkasitti ibsatanii jiru. Kana boodallee Sayidoon nan argu Sayidoon akka inni na barbaadutti fi miti kana nasi dirree dawaa takka finfinnee takka akkas jedhu gaafa dura dirree dawaa haa dhufuu gara na kootu asan jira bakka kana booda narraa namna jedheen illee akka inni Gondarii ba'uu barbaadeni malee waliin araarama barbaadee miti. Ani immoo kanan takka dirree dawaa takka Harar deemu akka inni na barbaadu osoo hin taane ani jireenya haadha ijoolleetu waan ta'eef jireenya koo fuulduraa sirreeffachuuf an jira. Biyyattiin bal'oodha. Biyyattii kana keessa bakka tokko qubadhee jiraachuu nan danda'a. Kaameeraan bakka hundi jiru Sayidoon isaan arga. Garuu akka inni Gondar keessaa ba'ee gara dhufuu barbaadeen saniifan akkas jedhee malee isaan wal arguu barbaadetii miti. Kanaafuu ammallee Sayidoo gonkumayyuu nan argitu. Sin barbaadetti ammallee olii gadi hin deeminis ayyutee waliin adabaddu taa'e. Ani bakka barbaadeen jiraadhe kaameeraan hin jiru nan argu. Kanaafiyyuu akka achi keessa bu'uuf akkas jedhee malee isaan wal arguun barbaadu inni waan ayyuu fuudheef qofa osoo hin taane waa'ee mucaasa dhalateetii wanta naan jedhe hin qabu. Kanaafuu ani gonkumayyuu sin barbaadu akkasumatti jaartii isaa bira adabatee haa taa'u. Innaa olii gadi hin jeemini olii gadi hin toorini kana booda nan barbaadini ammallee nan argatu abadan nan argatu. Dirree dawaadhaa deebi'ee finfinnee dhufee indoom gaafa finfinneetti na yaamsanii dhaabbanni DMC gaafa na yaamsanii Sayidoollee waamaniiti waan Sayidoon achi jira si'ee namni kennan dhagee garuu badhaasanaaf kennanii jiru. Badhaasanaaf kennan kan immoo sababa keessanii fi ollaa Sumayyaan taana jettanii waan isin mana bitattaniif ollaa Sumayyaa goorobiit moo hin falgaalleen biloonu jedhaniiti gaafa duraa akkasi bitanii gaafa jedhu kanaafuu Sumayyaa ollaa kiyya ta'uudhaaf mana bitattanii akkasi sababa keessanii badhaafamuu koof immoo baay'ee galatooma baay'een gammadetti sartifikeettiitti fudhatte san immoo bareechitee jirti. Harallee agarsiistee jirtu suuraa isaa. Inni baay'ee gammadee jira, isinitti boonee jira, isinitti gammadee jira. Kanaafiyyuu ani achiyyuu deebi'ee finfinnee dhufee dhaabbata DMC dhaqee isa qofa osoo hin taane keekillee naaf qopheessanii turanii sartifikeetti naa kennan qofa osoo hin taane keekillee naa qopheessaa jiranii ammallee bitachuu barbaadan lakkoofsa isaaniitiin seenati lakkoofsa viidiyoo gaafa dura keessa jira dhaqaatii bitadha jettee jirti. Kanaaf baay'ee gammadoodha. Garuu har'a wantan gammade tokko qaba jette. Gammachuu kana viidiyoo kana durallee ayyuu fi hiriyaan ishee sun na arrabsaa turan jetti namni viidiyoo narratti ergan biizii waan hin ta'uuf yeroo baay'ee ilaalu nama narra ergetti. Namni irratti ergee viidiyoo san dhaqee ilaalee na arrabsanii turanii bakka walitti deddeebisuun bu'aan qabu jedhee dhiisee nama arrabsuun namatti deddeebisuun bu'aan qabu. Kanaafuu sanaaf jedhee jalaa callisee ammallee viidiyoon tiktaak irratti kutamee ergamee isa san deebisanii naaf erganii laalii seenitti naan jedhee yoo ilaalu gammachuu ajaa'ibaatti dhukkee irra kaasa Sayidooni. Gammadde jennaan immoo amma nama kennannaan ta'e dullaan nama sirreessu gorsuudha malee ani hin jedhu kaa'arra innaa gammachuu ajaa'ibaati yaani viidiyoo namni ergee yeroo dhaqee ilaalu akkasi dhukkee irra kaasee dullatti ittiin arrabsitu ani dullatti yoon ta'e illee barbaadamaa jira. Ana moositu Sayidoo waliin guddate. Sayidoon waliin guddanne biyya ormaa keessa waliin turre daa'ima lama narraa qaba. Inumaayyuu daa'ima lama argadde ammayyuu ijoollee dhaganaadhaan jette. Waan gabaabduu taateef ijoollee ofiin jette yoo ijoolleeyyuu taate ati ijoollummaa kee kanaan kan isin barbaadne jaarsa kiyya fudhatte ana barbaadaa jira. Ana barbaadaa jira. Kanaafuu garaagarummaa keenya argitee jette. Waliin guddannee dhoqqee waliin taphannee dhoqqeedhaan waliin guddannee waliin taphannee waliin guddanne jettu xiqqoodha ofiin jettaayi. Umrii kiyya irratti Sayidoo fi umrii kiyya yoo laalle Sayidoo fi ana Sayidootu na caala. Garuu immoo ijoollummaarraa wal guddifannee yeroo ani isa argu homtuu bira hin jiru. Bu'aa jaalalaa immoo daa'ima nama argannee jirra. Kanaaf ati ani nama daa'ima nama baay'ee na barbaade jettee dullatti jettu osoo si barbaadee jaarsi koo kanarraa fudhatteeyyuu si biran taa'uuree yeroo anayyuu barbaadu olii gaddeem dullatti ta'e waan si ajaa'ibu dullatti ta'e barbaadamuu kootu na ajaa'ibette. Ayyuu dhukkee irra kaaste. Innaa immoo viidiyoodhaan gaafa san dirree dawaa deemee barbaaduun duratti amansiisee ture ayyuu hin deema jedheeni itti hime.
akkasuma keessa deebitee maayyuu Saayidoo maal jedheen maaltu si bilbilee jedhe akka yaada kee jijjiirtu na homtuu naan bilbilee garuu tani dullattii barbaaddu deemta tani salaabii akkasitti gaafa duraallee viidiyoo duraa keessatti illee salaabii akkasitti jirti arrabsite hiriyaa ishee olii innaa kana dura Saayidoodhaan waliin arginu jedhee waan hin didaa turee fi amma immoo kootu jedhee dirraatti waamaa waan hin turee fi hin wal argan jettee inaaftee yaani hin jiramti wal arganii bakka qabatummaan amma isheedhaan ilaalaman jettee waan sayyaaddeef akka hin deemneef waan akkasii dubbatte garuu ani jaarsa keessii dhiiseera kuruunfattee qabachuu wallaaltee itti qaba wallaaltee dullattii kan jettu immoo ani biyya ormaa keessatti akka keetii kana taa'ee nyaadhumaatii bira taa'ee biyya ormaa keessatti waa baay'ee dalagaan ture ifaajii dafqa kiyya nyaadha keetii kana hin badeemaa birrii miliyoona naa kaa'uu jettee kanatti boossanii miti ani ofii kiyya hojjedheeti bakka jaarsa kee qabatan yoo wallaalte nama rabsuu dhiisi. Jaarsa kiyya siif kennee qabadhu waliin jiraadhu. Fincaan kan jettu immoo kun jecha duraaniti. Fincaan nama obaastee fincaan ishee obaastee jettu sanii fincaan obaastee akka jaarsa kiyya akka abbaa ijoollee kiyyaa narraa hin galaafachiine jechuutti abbaati. Jaarsa kiyya akkasitti obaastee kan galaafanneetti jedhina. Dullatti illee yoo ta'e barbaadamuu kiyya na ajaa'ibsiise. Ati barbaadamuu dhabuu kee hoo jette. Hayyuu kana dhageenyaan amalaan qabadhu kun Sumayyaa sitti himteetti amalaan qabadhu. Saayidoon inumaayyuu rukunnetti. Obse qaba obsee har'a kan tanaafin obsee iyyattenna inumaayyuu yeroo nama rukutu booksiidhaan yookiin immoo akkasuma akkana nama gargarchee nama rukutetti gargutaa beekta akkasitti himte ayyuu si eeggata kanaatti aane adabattiin teessu malee inumaayyuu obsee fi jedhee jira inni illee bar ati daa'ima waganaadha jedheetan waan baay'ee dubbachuu dhiisee cal'isa malee hin sirrooftu taana sii qoricha hin jiradhe dursuma itti mee ture cal'isuu dinnaan qabattoo fidee dhukkeerraa kaasee malee. Kanaafiyyuu ati salaabii jettu dullattii jettu jaartii dullattii sana ka jettu ani umriin kiyya namaa ganaadha sitti himteerti ayyuu ganaadha umriin kiyya namaa ganaadha ijoolleedhatti daa'ima lama argadhee jira ta'ullee abbaa ijoollee kiyyaatiin akka ta'ullee haadha ijoollee isaati waan ta'eef na kabachiisuu qaba Saayidoon immoo abbaa ijoollee kiyyaati ana toliin guddate. Ati garuu ammayyuu taatee kinoo akkasitti misirroo taatee barbaadamuu dhabuu haamilee si cabsite ka har'a si dubbatte Sumayyaan hin dubbattu dubbannaa akkasii onnee si cabsite waanuma jiru dubbatte ka ani waan isheedhan jedhu hin qabu waan ishee dharrabsi hin qabu ayyuu barakiinaa jedhee kun immoo arraba miti yeeyyan ayyuu barakiinaan beekamtu jaalala jettee qorichaan kan isa fuute jaarsa kiyya kanarraa fudhatte kanaafiyyu ayyuu barakiinaa jechuun arraba miti ati baay'istee keessa dabarsitee akkasiin arrabsite Saayidoo immoo galatoomii baay'ee tokko shukuraan jetteen Saayidoodha baay'ee gammadee jira baay'ee galatoomii maaliif dirqama haadha ijoollee isaati waan ta'eef Saayidoon akka inni kabajamu dirqama taasisuuni innaa ani waan duuba waan biraa waan hin jirreef sababni ani Saayidoodhaan adda beekuuf hin saree sababni Saayidoon adda fagaachaa jiruu fi kee qofa osoo ta'ee Saayidoo ofitti fidee akka inni guyyaa tokko si hiiksisu nan taasisuu hin danda'etti amala ittiin qabatan beekti jechuudha. Naanti biltii naati hin beekan isaan naanti waa akkasii ka waan ta'e keessa hin galchina kan inni jijjiiru innaa guyyaa tokkoon akka inni si hiiksisu taasisuu nan danda'a jette garuu immoo san hin taasisu waan hin sodaadhuufi cubbuu haraama waan ta'eef waan hin sodaadhuufi maleetti. Garuu inni isheen kanuma waa'ee mucaa saniif sababa saniitiif akkasitti malee jechuudha. Akkasan taasisu. Inumaayyuu sitti annasittiin akka hojii keetii akka dubbii keetii. Nan tubetti Saayidoo ittiin inni ati na tumtaa ittiin Saayidoon inuma dhaabbattee afaan jedha dhugaa. Ati natti mee natti mikaasee ofumaatuma barbaada naanti natti tumtaa situmaa ittiin bara. Ayyuu ati sirraa dhiisiti Saayidoon sanuu Saayidoon kuni duratti illee akka tumaatu akka nama tumaatu dubbattee turte Sumayyaan har'allee dubbattee jirti ganaa mataan nama galabbata akkasiin na boqsan nama rukuta jedhanii harka mucaatti waan ta'an taata jaarsa kee seeraan qabadhumta. Haara kan ayyuu dhiisnee waan Sumayyaan safnaqaa. Kanaafiyyuu Sumayyaan akkasitti ayyishaadhaan jaartiyyuu ta'ee barbaadamuun koo anaaf waan guddaadha. Ati garuu daa'ima xiqqoodhattee gabaabduu waan taateef malee daa'imummaa illee hin qabdu. Xiqqoodha daa'imaan na baay'ee na barbaadettee kanaa sooftu kinoo Saayidoon iyyuu maaliif osoo bira jirtu na barbaaduu deemsiste. Barbaadamuun kootii anaaf waan addaati. Anaaf waan addaati jettenna situmuun immoo numaayyuu sitti annasaa. Fiqisiqata jetteerinna. Ani akkasumayyaa shiima isaanii indanti koomantorooti min oolaachuun koomantoroonni maal taata namnis viidiyoon ayyuu akkasitti viidiyoo ilaallaman jiru dhugaan isin hin jedhe namni immoo bagatu hin jenne hin jiru basalaaminu maal taate naanti maal taate namni balleessu hundi akkasitti asuma jechuudha Saayidoo laalee namni biraallee gaafa biraa dhiirri biraallee dubartii biraa dhukka irra kaasa maal taate silisi min olaa jechuudha maal taate Sumayyaan dhiisaa isheen haa gammadduma isaanudha kanaafiyyuu
ammallee Sayidoodhaan wal arguun barbaadu jettee bakka tokko jiraattee ani bakka tokko mana ishee kireeffattee jiraachuu barbaaddi. Kanaafiyyuu Sayidoodhaan nama barbaadin jaartii kee bira. Innaa immoo Sayidooni amma takkatti kana deemee barbaadee oonan ishee dhabe kana booda akkati jettetti ajajama jedheeni ture ayyuudha. Kanaafiyyuu amma gaafa san immoo dirree dawaa akka deemu ta'e bakka Sumayyaan immoo yaama kan turte achi keessa Gondar keessa akka inni ba'uuf waan ta'eef bakka isheen sana Sumayyaan kana yaaddeeti. Ayyuun immoo bakka nuyyuu akkasuma seene ka. Sumayyaan dhuguma deebitee jirti yeroo ofiitti deebitee ijoollee abbaa ijoollee kiyyaa haa dhufu yeroo isheen jettu aniyyuu dhugaan siniin jedha amma Sayidoon dirree dawaa yeroo deeme kana waan fidatee dhufu waan alaaraman see'eeyyu. Isheen illee ayyuun illee akkasuma seetee kana booda yoo ishiin wal argine akka yaada kiyyaatti siif ajajaman jenneen ayyuudha. Bakka mucattii tana haadha ijoollee tana fidatee dhufa jettee ayyuun akkasitti aartee naaffiin akkasitti dudubbattee bukkee ofirraa kaasistee nullee bagasiitume jenneen ka. Ayyishaa tasgabbaa situ mettee ni barsiisuu barsiisee naante salaabii tana fincaan ishee si obaasiste. Maantan barsa fubeeku nuti. Warri nuti keenya kuni dhugaa fincaaniyyuu jettee haasa'uun abbaa manaa kii hoolaatti gaafa dura hin jedhamu safuudha kun. Sumayyaan galma gammadee viidiyoo biraatti nan gadhuutti nagannaa tura. Baay'ee baay'ee.